Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Kunoo har'aa eegalee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu. Kennaan kan guutamte dubroon haadha kennaan dhumaa waan taateef kennaa raajii dubbachuus ni qabdi. Isheen dubbachuuf kan hin ariifannee haadha gad of qabummaa waan taateef bakka baay'eetti bakka dubbachuu qabdutti callisummaan dabarsiteetti. Haati callistuun kun garuu mana Zakkaariyaasitti raajii guddaa tokko dubbatte. Galatoon ergamichiif Elsaabees haala wal fakkaatuun isheef dhiyeessaniin booda kan raawwate gara fuuldaattis kan raawwatuuf raawwachaa kan jiraatu akka armaan gaditti dubbatte. Lubbuun koo Waaqayyoon guddaa ni galateeffatti, hafuurri koos Waaqa ifa isaa kootti ni gammaddi. Salphina garbittii isaa argeera hoo. Kunoo har'aa jalqabee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu. Inni hojii guddaa naaf raawwateera hoo. Maqaan isaa qulqulluudha, dhiifamni isaas warra sodaa Waaqayyoo qaban irratti dhalootaan dhalootattidha. Humnas irree isaatti taasisee akka yaada garaa isaaniitti warreen of tuuloo isaan bittinneessee warra jabootas immoo teessoo isaaniirraa isaan salphise. Warra salphatoo immoo ol isaan kaasee warreen beela'anis arjummaa isaan quubse. Sooressota qulqullaa'ambisee dhiifama isaa akka yaadatuuf Israa'el garbicha isaa simate. Abbootii keenya Abrahaamiif sanyii isaaf hanga bara baraatti akkuma dubbate. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 46 hanga 54. Haadha gad of qabduuf mataa kasoominaa kan taate dubroon Maariyaam qulqulluun Gabri'eel ilma Waaqayyoo deessa osoo jedhu Elsaabees immoo haadha gooftaa koo osoo jettu isheen garuu salphina garbittii isaa argeera hoo jechuun mataa ishee gad of qabummaan garbittii jettee of waamti. Kanas kan dubbatte sababbii malee miti. Dursitee mana qulqullummaa keessa jiraachaa yeroo turte kitaabolee qulqullaa'oo sirriitti kan dubbistu turte. Guyyaa tokko Isaayyaas raajichi raajii isaan kunoo durboonni ulfooftii mucaa dhiiraas ni deessi maqaa isaas Amaanu'el ni jetti jechuun waa'ee isheef waa'ee ilmasii kan barreesse dubbiste. Yeroo kana dubroon maaloo bara raajiin kun raawwatu ga'ee dubroon durbummaadhaan deessu kanaaf tajaajiltuu ishee soon ta'e jettee hawwitee turte. Dubroon bakka kanatti raajii Isaayyaas ilaalee dubroo durbummaan deessu kanaaf tajaajiltuu ishee soon ta'e kan hin jedhe naaf argeera jechuuf salphina garbittii isaa argeera hoo jechuun dubbatte. Dabalataan haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam inni hojii guddaa naaf raawwateera hoo jette. Wanti guddaan dubroof raawwatamee dubroon ittiin Waaqayyoon galateeffattu kun cubbuu duraarraa bilisa taatee dhalachuu ishee, cubbuuwwan yaadaan dubbii fi gochaan raawwataman irraa bilisa ta'uu ishee, barsiifata mootii hundumaarraa bilisa ta'uu ishee fi gooftaa samiif lafti baachuu hin dandeenyeef haadha taatee filatamuu isheedha. Nutis kanarraa kan ka'e magaalaa Waaqayyoo kan taate yaa dubroo sirratti kan raawwate baay'isee dinqiidha jennee galateeffanna. Dubroon ammas dhiifamni isaas warra sodaa isaa qaban irratti dhalootaa hanga dhalootattidha jetti. Dhiifamni Waaqayyoo dhuguma warreen sodaa Waaqayyoo qaban irrattidha. Waaqayyos dursee dhimma kana akkas jechuun karaa raajii isaa dubbateera. Warreen na jaallatanii fi abboommii koo eeganiif immoo hanga dhaloota kumaatamaatti dhiifama kan hin taasisu ani Waaqayyo gooftaan kee Waaqa hinaafaadha. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 5. Dubroonis bakka kanatti kallattii maan barreeffamee kan jiru kana kaastee dubbatte. Dubroon ammas humnas irree isaan taasisee yaada garaa isaaniitti warreen tuulan isaan bittinneessee warreen jabootas teessoo isaanii irraa isaan salphisee jette. Akkas jechuun ishee Waaqni abbaa irree isaa kan ta'e Waaqa ilmaan humna isaa agarsiisee of tuuloo kan ta'an agaanintootaan isaan bittinneessee jaboo kan turan diiyaabiloosii fi ergamoota isaa isaan salphisee jechuu isheeti. Kunis hin hafnee akkuma deessuun gooftaa keenyaa dubbatte gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos
Gara Gibxitti baqachuun jaboota kan turan hafuurota diiyaabiloos waaqolii tolfamoorra buluudhaan namoota bitaa kanneen turan hunda caccabsee balleessee barumsa isaan waggoota 3 of tuultota kanneen turan ergamoota diiyaabiloos agaanintootaan iyyisiisee ari'aa ture. Xumura irrattis immoo fannootti fannifamuun qaama lubbuun jabaa Si'ool kan ture diiyaabiloosiin aangoo nirrittiin warreen Si'ool irratti qabu irraa salphisee bara baraaf dadhabaas taasiseera. Dubroon itti fufuun warreen salphatan olol isaan taasisee warreen beela'an arjummaa isaadhaan quubsee jette. Akkas jechuun ishee salphatoo jedhamaa kanneen turan dhukkubsattoota adda addaa dhukkuba isaaniirraa fayyisuun olol isaan qabee sagalee Waaqayyoo beela'aa kanneen turan addunyaa guutuu wangeela quubsee jechuu isheeti. Akkuma isheen dubbattes Gooftaan keenya yeroo barsiisummaa isaatti dhukkubsattoota adda addaa raajii isaadhaan fayyisaa ture. Kanneen beela'aniidhaaf nyaata foonii akkasumas immoo ijoollee Addaam kakuu haaraa hundumaadhaaf nyaata jireenya bara baraa kan ta'e foonsaaf dhiigasaa akkasumas sagalee isaa wangeela dabarseera. Gara dhimma keenyaatti yeroo deebinu dubroon kunoo har'aa eegalee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu jette. Dubroon haati keenya haadha raajii waan taateef akkuma Daawit waggoota 1000 dursee raajii isaatiin ilmi Waaqayyoo dhalatee akka mucaatti osoo baatamuu arguun kunoo Efraataatti dhageenyee bakka muka baay'eetti argine jechuudhaan akkuma dubbate isheenis galatoo dhaloonni hundumtuu gara fuulduraatti isheef dhiyeessan arguudhaan kunoo har'aa eegalee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu jette. Dhaloota hunda kan jedhaman bara xumuraatti mootummaa uumaa isaanii dhaaluudhaaf kanneen jiranidha. Isaan kun dhaloota samiirra jiran ergamoota Waaqayyoo dabalatee dhaloota lafarraa hundadha. Dhaloonni lafarraa kun dhaloota Seem, dhaloota Kaamiif Yaafet warreen mucummaa Waaqayyoo qabanidha. Sirriima dubroon haati keenya akkuma dubbatte dhaloonni kun hundumtuu deessuu Waaqayyoo haadha Gooftaa keenyaan akkas jechuudhaan yeroo hunda ishee galateeffataa jiru. Gammachuu ergamootaa kan ta'e Gooftaa kan deessee yaa dubroo gammadi. Oduu raajotaa yaa dubroo gammadi. Waaqayyo si wajjin waan ta'eef kennaa argatteetta hoo gammadi. Yaa qoricha Hewaan gammadi. Uumama hundumaa kan nyaachisu harma kee waan soosisteedhaaf gammadi. Waaqa kan deessee yaa giiftii keenyaa haadha ifaa waan taateef ulfinaan si galateeffanna. Kan eebbifamtee yaa dubroo Maariyaam ati ergamoo samii ni caaltaa ijoollee Addaam hundumaas ni caalta. Uumama hundumaa ni caaltaa kan si fakkaatu hin jiru. Ulfina kee dubbachuu kan danda'u eenyudha? Gooftaa kirubeeliif subaaf irra bulee jiraatu dhufee waan garaa kee keessa buleef yaa Maariyaam ergamoonni si kabajuu Suraafelis si galateeffatu. Xurii kan hin qabne jecha abbaa dhufee sirraa nama kan ta'e yaa dubroo gammadi. Addaam lammaffaa kan ta'e Kiristoosiif mana bultii isaa kan taate yaa dubbattuu gannataa gammadi. Abbaa isaa irraa adda kan hin baane Waaqa ilmaa kan haammatte yaa dubroo gammadi. Yaa qulqulleettii ati kan eebbifamtee kan galatoomtee kan kabajamtee fi olol kan jettedha. Ati ba'aa ifaa riqaa jireenyaati. Waaqa kan deesse yaa giiftii keenyaa ati kan filataman keessaa kan filatamte bultoo waaqummaati. Uumamtoota hundumaarra kan kabajamte yaa dubroo abbaan kan si jaallate ilmis kan sirra bulee hafuurri qulqulluunis kan si golga jedhamte. Ati lafarratti Ariyaam ishee ol kaatuu kan taate bakka buutuun teessoo hangaa Ariyaam ishee samii olii sidha. Qulqulloonni raajonni luboonniif mootonni Sillaatiin waadaa kan keessa ishee jiru qulqulleettiin qulqullootaa kan adda ta'an irraa adda kan taate fakkeenya keenya hojjetan. Jechi Waaqayyoo fooniis lubbuus irraa fudhatee nama kan ta'e mushurraan diinqa keessaa akkuma ba'usi keessaa kan ba'e yaa dubroo gammadi.
Hoolicha sabadee barbaaduudhaaf kan dhufe yeroo argates gatitti saalatti kan baate tikseen inni dhugaa sun sirraa kan dhalate yaa dubroo gammadi. Si'oolitti Waaqayyo kan ishee gate abaarsi Hewaansiin kan bade yaa dubroo gammadi. Waaqayyo duumessa riifatuun gara kee kan dhufe sirras kan bule yaa lafa qulqullooftu gammadi. Qulqulloota irra bulee kan jiraatu jechi Waaqayyo sirraa dhalate kan mul'ate yaa dubroo gammadi. Abbaaf Hafuura Qulqulluu waliin kan galateeffamu jechichi sirraa dhalachuudhaaf jaallate. Waaqni osoo addunyaan uumamiin dursee ture sirraa dhalachuuf waan jaallateef yaa dubroo gammadi. Chaabbaa durbummaa osoo hin jijjiiriin kan Gooftaa dhiyeessee yaa dubroo nagaan siif haa ta'u. Adda kan taate fayyisaa keenya nuuf da'uu keetiin haadhaaf tajaajiltuu Waaqayyoo kan jedhamte yaa dubroo nagaan siif haa ta'u. Waaqayyo foon keerraa foon lubbuu keerraa lubbuu fudhachuusaan kennaan kan guutamte yaa dubroo nagaan siif haa ta'u. Egaan dubroon haati keenya galatoo dhaloonni guyyaarraa haala kanaan isheef dhiyeessan kana dursitee agartee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhuu jette. Dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu qulqullooftuu kabajamtuu kan sin jedhan yaa dubroo nuti sarraba keenya cubbamaa kanaan yeroo hundumaa abbootii keenyarraa kan baranneen qulqulleettii qulqullootaa kabajamtuu kabajamtootaa obboleettii ergamootaa gammad yeroo siin jennu waa'ee cubbuu keenyaaf gara laafessan makeen akka yaadachiistuudhaaf akkas siin jenna. Yaa dubroo kan yaadu hundumaa kan hin irraanfanne ilma kennuuf yaadachiisi. Yaa dubroo Beetelihemitti dhaloota inni sirraa dhalateen uffataan maramuusaa loonii farreen hafuura isaanii akka ho'isan yaadachiisi. Yaa dubroo bara Heroodis abaaramaa sanatti ilma kee waliin biyyaa biyyatti godaanuu kee yaadachiisi. Yaa dubroo ija kee keessaa kan dhangala'ee fi jaallatamaan ilma kee duratti kan dhangala'e imimmaan hadhaa'aa sana yaadachiisi. Badii osoo hin ta'iin dhiifamaaf yaadachiisi. Dheekkamsaaf osoo hin ta'iin araaraaf yaadachiisi. Qulqullootaaf osoo hin ta'iin cubbamtootaaf yaadachiisi. Eebbii fi kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hunduma keenyaaf haa baay'atu. Galanni Waaqayyoof.